Yooyya ashama harka fuunee jirra jirtu hordoftoota jabbootiin ta'e maatii ta'an affeerra kiyya. Akkuma beekamu waa'ee har'a waa'ee maalii haasofna jenneetti dhufne waa'ee addaa wayiiti. Viidiyoon kun akka nama hedduu bira ga'u abdii isinirraa qaba. Like share gochuun nu faana dhaabbadhaan affeerraa kiyya. Maali yoo jetta wanta amma haasa'u hedduu yookaan maal fiddee dhufte jechuun keessan hin oolu ilmaan Oromoodha. Ilmaan Oromoodhaa haguma danda'utti siyaasaa oofaa jiraan jechuudha. An amma waa'ee har'aa kana irratti waa'ee ABO fi waa'ee KFO yookaan paartii karaa nagaatiin qabsaan irratti yaada gabaabaa tokko fidee dhufuun kiyya ni yaadatama. Maali yoo jettan inni kunis amma ABO fi KFO'n hedduu wal dhiibaa jiran. Sababni isaan wal dhiiban yookaan sababni isaan qabsaaniif maali yoo jennee asumatti gabaabsinee hubanne waan gabaabumatti beekuu dandeenyu jechuudha. Jarri kun lamaan ABO'nis karaa bosonaatiin lola cimaa geessaa jiraachuun isaa ni yaadatama. Akkasuma KFO'nis yookaan paartiin karaa nagaa qabsaa'us sababa Oromummaaf jedhee gadi bahee biyya alaatii fi biyya keessallee deemee waan jirtu funaanee Oromoo ittiin hoogganuuf yookaan Oromoo ittiin bulchuu kan barbaadudha jechuudha. Mana gadi bahaniif yookaan wanti lubbuu isaanii qaalii tana ofirraa kennanii feenu haa duunu feenu haa dhiifnu jechuudhaan karaa ummataatitti gadi bahanii qabsaa kan jiraniif isaan lachuu sababa Oromootii jechuudha. Sababa Oromootiif erga gadi ba'an isaan lamaan jidduu wal dhabdeen yookaan maaliif wal dhiiban ka jedhu gaafii natti ta'e yookaan mallattoo gaafiiti. Asumaan ABO'leen kan qabsaa jiruuf saba Oromoo ni bilisoomsina. Du'aatii ilmaan Oromoo keessa jiruuf yookaan Oromiyaa keessa jiru kana ni dhaabsifnaa. Ofirraa diina kaafna jedheetiniin dhiibamee humnaan kan bosonatti gale ta'uun isaa ni yaadatamaa jechuu barbaade. Kanaaf warri paartii karaa nagaatiin qabsaanillee wanti isaan lubbuu qaalii ofii kennanii amata tokko ol yookaan lama ol hidhamanii dararaa garaagaraa irratti raawwatamee sababa isaaniitiin qeerroo fi qarreen hedduun wareegamanii waan jedhamaniif kanaaf isaanis Oromummaa yookaan Oromiyaa abbaa biyyaa goona jedhanii yookaan bilisummaa Oromoo irratti uumne dimokiraasiin Oromoon karaa nagaatiin akka hin dhumne akka diinni irratti hin baroonne goona jechuudhaan karaa qabsootti gadi bayan. Isaan lamaan kana jidduutti araara barbaachisu akka buusu barbaadan asumaan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Viidiyoon kun akka nama hedduu bira ga'u kabajaaf jaalalaan isin Oromoo warra viidiyoo kana daawwateef hadaraa isinitti haa taatu jechuu barbaada. Maaliif yoo waan xiqqoo isaanitti fakkaatu wahii viidiyoo kana keessaa argatan bu'aa Oromoof qabdi jedheeti ka'anii viidiyoo kana waraabe. Osoo yookaan na haa arganiif na haa laalaniif hin taane bu'aan as keessatti argamu hin argamu waan jedhu wahii viidiyoon kun kan waraabameef jechuudha. Laayikii fi sheeriin waan keessanii jechuudha. Egaa hordoftoota tiyya warri qabsaa jiran kun maaliif wal dhiiban waan jedhu irratti guyyaarraa yookaan gama ABO'tii fi gama KFO yookaan paartiilee karaa nagaa irratti maaliif namni keessaa xiqqoo hayyuun akkamitti dhabamee jara kana lamaan jidduu deemee akka walitti fidan akka hariiroo gidduu jaraa kana cimsanii gama jaalalaatitti akka oofan maaliif dhabame ka jedhu irratti har'a gadi ba'e jechuudha. Ilmaan Oromoodhaa yoo namni isaan jidduu jiraate yeroo isaan wal dhabe walitti hin araarsin eenyuudhaaf akka qabsaan gaafii guddaa Oromooti. Maaliif yoo jettan ilmaan Oromoodhaa isaan bosona galanillee abdatanii isaan karaa nagaa qabsaanillee abdatanii hundaafuu sagalee fi qarqaarsa gara isaan barbaachisu qarqaaruudhaaf Oromoon biyya Ameerikaa fi biyya Saudi Arabiyaa fi biyya Dubaayii fi akkasuma Awurooppaa fi biyyoota addunyaa kana hunda irraa
akka isaan Oromoof qabsaan waan amananiif qarqaarsa fi waan isaan barbaadaniin bira dhaabataa akka jiran Oromoon hundi ragaadha jedhee amana. Kana kan ta'e kanaaf osoo kun jiru osoo ilmaan Oromoodha akkanatti warra Oromoof jedhee gabbayee qabsaa jiru jaalatu ilmaan Oromoo kana akkamitti gama dhumaatitti yookaan gama du'aatitti isaan warri paartiidha aangoodhaaf jecha akkamitti wal dhiiban akka jedhu kunillee Oromoo bal'aati. Egaa warri karaa nagaa kan dhugaa dubbachuudhaaf warri karaa nagaa qabsaa jiru bara 150 keessa qabsaa kan ture fakkeenyaaf Nadhii Gammadaafaa warri tana dura qabsaa'e Waaqoo Guutuufaa Jaarraa Abbaa Gadaafaa Abishee Garbaafaa hayyoota Oromoo kan bara duraan karaa nagaatiin qabsaa turan keessatti bu'aan hedduu fiduun ummata kakaasuun isaanii ni beekama. Egaa bara 150 jechuun umrii nama 3-4 olii jechuudha. Bara umrii nama 3-4 olii kanatti meeqatu dhalataa meeqatu du'aan asumatti gabaabsinee madaaluun waan baay'ee ulfaatu miti jechuudha. Kana keessatti ilmaan Oromoodhaa akkamitti karaa nagaa qabsoofna jedhee deemaa jechuudha. Karaa qawweetiin malee bilisummaan akkan dhufne ilmaan Oromootitti akka mastaawwatiitti yookaan nutti mul'atee jira. Kun gaafii Oromoo bal'aati. Egaa kanaaf anallee waan natti fakkaate keessaa bara 150 karaa nagaa Oromoon qabsaa'uun ni yaadatama. Bara 150 keessatti Oromoon bara 150 keessatti gara aangoo fi gara bilisummaa dhufuu akka hin dhufin ni yaadatama jechuudha. Egaa bara 150 kana keessatti nama hagamtu dhumee hayyoota hagamtu akka wareegamee fi akka dhabamsiifame waan Oromoo seenan irraa dubbatu jechuudha. Warra abaa'oon bara dheeraa loluun abaa'olleen ni yaadatama. Abaa'oon bara dheeraa loluu keessatti shora guddaa taphatee jira. Egaa abaa'oon kan duraan lole irra bara 4 kana keessatti bara 4 kana keessatti bu'aa gaggaarii fi bu'aa babbareedaa akka mul'isaa jiru hundi kennaa hin beekna. Egaa Oromoon erga abaa'oon saba kiyya abaa'oon Oromoof qabsaa jedhe maaliif ciisee manatti du'aa maaliif ciisee oorruu ofii keessatti du'aa kuni gaafii Oromoo bal'aati. Akka dhuunfaa kiyyatti yoo dubbadhe ammoo warri karaa nagaa qabsaan kun ilaalchi isaanii maal akka ta'e baay'ee mallattoo gaafii anattis tahee jira. Sababnis bara hedduu karaa nagaan qabsaa'uun Oromoon waan namni hundi beekudha. Karaa qabsoo bara dheeraa hundi isaaniitu kun ajjeefamee awwaalamee kun achi buuteen isaa dhabame hanga ammaa kan jirudha. Kun immoo ofiifatee qabsoo kana keessatti dadhabbiin guddaan itti dhagamee kan mootummaa sirna nafxanyaa leellisutti harka kennateedha. Inni sunis dhugaa qaba. Bara dheeraa lolee bu'aa akka hin arganne waan hubateef harka laachuun isaa kan beekame ni ibsaa jechuudha. Kanaafuu karaa qabsoo nagaa kana maaliif filattan waan jedhu gaafii natti ta'e. An akka dhuunfaa kiyyatti oggoo haasa'u qabsoon karaa bilisummaa Oromoo yookaan waboodhaa kan yeroo gabaabaa keessatti bara 3-4 keessatti miidiyaaleen addunyaatii fi miidiyaaleen ollaatiif Afrikaa olii gad hafarsaa jiran kana jechuudha. Bara xiqqoo keessatti dandeettii guddaa fi diina sodaachisuu fi wantoota hedduun beekamaa jechuudha. Maaliif kana hin beekan gaafii dhuunfaa kiyyaati. Maaliif yoo jettan yookaan maaliif deeggartaa maaliif akkas taataa yoo jettan yookaan an Jawaar fa'aa paartii KFO fa'aa paartii biraa fa'aa jibbee osoo hin taane waan natti mul'ate yookaan waan as gabaabsee bilisummaan karaa kamiin dhiyaatti waan jedhuuf maaliif yoo jette biyya Itoophiyaa keessatti dimokiraasiin gonkumaa akka hin jirre kana beekuun baay'ee nurra barbaachisaadha. Hayyoonni Oromoo warri karaa nagaa qabsaan kana maaliif akkuma hayyuu ta'an sanitti maaliif hin xiinxalle hin madaalle kana waan ta'eef gaafii saba bal'aati jedheetiin amanaa jechuudha. Egaa viidiyoo kana isinitti dheeres viidiyoo kana nama hundaan akka gaan like share subscribe gochuun biyya hunda facaasaa
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.